Amma moo inni timaatimii dhiqu jira jedhame. Dhiqu jechuun washii mire. Itti jiraachuu yeroo agarsiisnu easy fi ing itti daballa barbitti. Is jetteetuma he is jetteeti hima eegalte. San booda jecha itti fiddu okay verbiin itti fiddu jechuudha ing dabalatu qaba. Wash yoo ta'e washing ta'uu qaba. Do yoo ta'e doing ta'uu qaba. Okay waan gocha yeroo san deemaa jiru jechuudha. Present continuous tense jedhama. Fuulduratti dhufne isa. Don't worry for that now. Okay so he is washing the jenna. The jenna amma asirratti maaliif the jenna sababni isaatis konsonantiin eegale. Wanni the nu godhachiisu hin jiru yoo dubbachiistuun jecha eegale qofa the jennaan jechuudha. Okay saniif ammatiin konsonantii waan taateef the tomatoes jenna. No, the tomatoes. He's washing the tomatoes. He is washing the tomatoes. He is washing the tomatoes. He's washing the tomatoes. He is kayattu his jenne bira khunne. He's washing. He's washing the tomatoes. That's good. This means he's cleaning the tomatoes with water jechuudha. Bishaanin qulqulleessu jira jechuudha. Let's move on. Kan itti aanutti yeroo dhufnu maal jedhanne kuni? Computer jenna. Computer meesila. Garuu akka Ameerikatti kam ta'a? Asinis dubbachiistu asinis vowel. Then T is in the middle of the vowels. T in jiddu dhuftee jirti vowel jiddu. So we should say computer. Okay? Computer. Akasi yan jechuudha. Where is my computer? Computer means electronic device. Meeshaa electronicsii keessaa tokko kan ta'e jechuudha. So kompitara jennaan jechuudha afaan keenyaanis. Akkuma jechoota biraa kompitara kanaanis wal qabsiisne fakkeenyota gara sadii ilaalle haa dabarru. Mee maaltu mataa keessa isin dhufee laata? Himni salphaanaati jechuu dandeessu. Kompitara ni qabdaa? Hayyee kompitaraan qaba jiime Ingiliffaan. Ay jettee eegalta. Qabaachuun maaliree? Have jenna. Have jechuun qabaachuudha. Have tana yoo isaa fi ishee ta'e she have hin jennu she has jenna. Okay? Yoo pronouniin danuu ta'e kan akka we fi they yoo ta'es they have jenna akkuma I-ti. I qofaatu keessaa adda jechuudha. I have jenna malee jarri kaan warri plural ta'e yookiin immoo danuun yeroo hundaayyuu have fayyadamta waan qabeenya kee ibsuudhaaf jechuudha. We have, they have, okay? Isaan ni qabu jechuu barbaadda. Yoo pronouniin singular ta'e akka she fi he ta'e akkasuma it ta'e jarri sadeenu has jennaan jechuudha. She has, he has, it has. Okay. Yunis akka I-ti jara biraa keessaa adda. Qeenxee ta'us danuu ta'us yuun maal fayyadama? Have fayyadamta. Have fayyadamta jechuudha. Okay? So amma gabaabumatti maal jechuu dandeenya? I have computer. Isa kana kam gabaabsineenna? Of computer. Of jedhaati. Computer jedha. Computer. Of computer. Okay, ani computeraan qaba. This means I own or possesses a computer. I own or I possesses a computer. Okay? Computer haaraa tokko agarte computer kun haaraa jechuu dandeessa. Akkam jetta akas? This computer is new. This computer is new. This computer is new. Computer kun haaraa. This means the computer recently bought or made jechuudha. Dhaluu tolfame yookiin dhihoo kana bitame jechuudha. Fakkeenyaaf isheen computer guyyuu fayyadamti jechuu barbaadda. Nama tokko laaltee nama computerri fayyadamu nama guyyuu computer fayyadamu laaltee yoo dubara ta'e she uses a computer every day.
She uses a computer every day. She uses a computer every day. She uses a computer every day. She uses a computer every day. Yoo isa ta'e, he uses a computer every day. Computer. Okay. He uses his computer every day. Namni kompiitarri isaa saffisni isaa baay'ee dadhabaa ta'e kompiitarri kiyya baay'ee saffisaan qabu jechuu barbaada. Akkam jechuu danda'a? My computer is very slow. Isa kana dafnee jechuudhaaf. My computer is very slow. 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 This means my computer takes long time to work or to load. Computer kiyya ka'uudhaaf yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Banamuuf yookiin immoo wanta akka banuuf yeroo dheeraa fudhata yookiin slow suuta ni harkifata jechuudha. Computer san cufi jettaan nam tokkoon akkami jechuu dandeessa? Turn off the computer. Turn off the computer. Computericha cufi. This means shut down. Shut down or power off the computer. Faallaa isaatiin computer san banii jechuu barbaadda. Turn on the computer. Turn on the computer. This means start or switch on the computer jechuudha. Computericha bani haaraatti jechuu jirta jechuudha. Banuun tamii computer biloonaan wanniidhaan screen adda banan osoo hin taane okay akka ifu gochuu jechuudha. Ani computer irratti barachuu jira jedham tokko. Akkami jetteessa? I'm learning on the computer. 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 Okay. I'm studying or taking a lesson using a computer jechuudha. Computer fayyadamuudhaan barumsa barachaa jira jechuudha. Yookiin barumsa computeraan barachuu jira jechuu barbaadde I'm learning computer. Computeraan barachuu jira. Yookiin immoo I'm learning a lesson about computer. Barumsa waa'ee computeraan barachuu jira jechuudha. I'm learning a lesson about computer. Hiriyaan keessan ta'u computer bitate. So bar inni computer bitate. Computer haaraa sanuu bitate jechuu barbaadda. Akkami jetta? He bought jennee galla. Simple. He bought a new computer. 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 Computerri koo indalagu jechuu barbaadda feete. Akkam jetta sanu? My computer is not working. 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 This means my computer is broken or maybe has a problem. Computerin ko hin hojjetu yookiin cabee jira, badee jira, yookiin morokkoo biraa qaba jechuutti hin jira jechuudha. Do you speak American, sir? No, I'm speaking English. I don't understand what you're saying, man. Are you serious? A restaurant, you don't have a bottle of water. Sir, is there a problem here? Do you understand what he's saying? I just want a bottle of water. A bowl of walnuts? Walnuts? No. There's a tree outside. If you just No. A bottle of water. Is it rocket science? Lower the tone of your voice and calm down, sir. Calm down. I am calm. You're raising your voice. You're being very I'm not aggressive. A bottle of water. Oh, it's a British accent. Well, why don't you just say you're thirsty? What do you want to drink? Sparkling or still?
Spot. accept fudhachuu, reject diduu, achieve galma gahuu, fail kufuu yookiin galma gahuu dhiisuu, add ida'uu, subtract hir'isuu, admit amanuu, deny haaluu, advance fuulduratti deemuu, retreat of duuba deebi'uu, agree waliigaluu, disagree waliigaluu dhiisuu yookiin waliigaluu dhabuu, alive jiraa, dead du'aa, ancient kan dur, modern kan ammaa yookiin qarooma, arrive gahuu, depart deemuu yookiin bahuu,